Haalli jireenyaa nama hundumaa garaagaradha. Viidiyoo keenya har'aan maanguddoo waggaa 20f bishaan keessa jiraatteetti kaasee hanga namicha waggoota 82f nyaata malee jiraateetti isin daawwachisna. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa sana tuquun hamma dhumaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Maanguddoo waggaa 20f bishaan keessa jiraatte. Maanguddoo waggaa 67 kan taate Paatriiniyaa Goosh waggoota 20f bishaan keessa jiraatte. Maanguddoon kun dhibeen beekamne addunyaa kanaaf keessummaateen kan qabamte yoo ta'u, sababa dhibee kanaanis aduun baatee qilleensa'uun qaama ishee irratti dhukkubbii hamaatutti dhaga'ama. Dhukkubbii kana hir'isuufis halkan osoo aduun hin bahin gara laga naannoo isheetti argamutti adeemuun mormaan gaditti bishaan keessa of tursiti. Erga aduun dhiiteen boodas hirribaaf gara manaatti galti. Paatriiniyaan gocha kana waggoota 20f gochaa turte. Namicha xuraa'aa addunyaa. Yoo xiqqaate torban tokkoof qaama keenya osoo hin dhiqatiin turuun hammam akka nama cinqu yaaduun salphaa miti. Maanguddoo waggaa 87 kan ta'e Amu Haajiin waggoota 65f dhagna isaa hin dhiqanne. Sababni Haagiyoonaa dhagna isaa hin dhiqatiin bishaan waan sodaatuufi saamunaa yoo fayyadame akka isa dhukkubsu waan yaaduufi nyaanni irra caalaan jaallatu foon bineeldota du'anii yoo ta'u, sijaaraa tutus ni jaallata. Garuu udaan bineeldota aarsuun baay'ee isa gammachiisa. Namicha waggaa 70f somba sibiilaa keessa jiraate. Polio is a horrible disease. I cannot move. Alexander jedhama. Daa'ima waggaa 6 jiru dhukkuba pooliyoon qabamuun sombi isaa hojjaan ala ta'eera. Sababa dhukkuba kanaanis qaamni isaa paralyzed ta'uun mataa, mormaa fi afaan isaa qofa sochoosuu danda'a. Bara 1955 kaasee hafuura baasuu waan hin dandeenyeef sa'aatii 24f maashinii somba sibiilaa keessa waggoota 70f jiraateera. Namoonni dhukkuba kanaan qabamanii fayyan jiraatanis sombi Alexander garuu guutummaan guututti hojjaan ala waan ta'eef umurii isaa guutuu haala kanaan jiraachuuf dirqameera. Dargaggoo caabii keessa jiraatte. Dargaggoon Naayijeeriyaa Rahama haga lubbuun jirtutti caabii yookaan qorii pilaastikii keessa jiraatte. Dhalattee jejaan booda harkii fi miilli ishee guddina waan dhaabeef bakka tokko gara bakka tokkotti caabii keessa taa'uun sochooti. Bara 2018 keessa dhukkubni ishee akka malee waan itti cimeef waggaa 19tti addunyaa kanarraa lubbuun boqotteetti. Namicha nyaataa fi bishaan malee waggoota 82f jiraate. Maanguddoon ganna 82 jaaniin bara 1940 kaasee haga yoona nyaataa fi bishaan malee jiraate. Qorannoon akka jedhutti namni tokko nyaataa fi bishaan malee guyyaa 7 haga 21 caala jiraachuu hin danda'u. Doktoroonni biyya Indiyaa jaaniin nyaata malee jiraachuusaa mirkaneeffachuuf mana duwwaa keessa kan isa tursan yoo ta'u, nyaataa fi bishaan akkasumas mana fincaanillee osoo hin fayyadamin nyaata malee jiraachuusaa mirkaneeffateera. Maatiiwwan chaanaalii keenya viidiyoowwan ammas hin daawwachisne keessaa kan irras hin dinqisiise koomentii jalatti barreessuun akkasumas chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuun dagatiin haasiniin jecha viidiyoo biraan amma ol arginutti nagaatti.